Dancing's header, Rice, Eze, looking for space, brilliant from Eze! Taphota torbee 13 kan gahee Premier League England boruu fi dilbata taphota ciccimoo sadarkaa liigichaa irratti jijjiirama uumuu danda'an keessummeessa. Boruu saa 12tti sagantaa taphni torbee 13 liigichaa ittiin eegaluun Manchester Cityin Etihaditti Leeds United simata. Boqonnaa taphoota internationalan dura Bournemouth fi Liverpool mo'achuun imala sodaachisaa ittiin beekame eegalee kan fakkaate Manchester Cityin torbee darbee Newcastlein goolii 2-1 mo'amuun gufate. Gareen Pep kun kibxata darbee Champions League Europa torbee 5ffaanis Etihaditti Bayer Leverkusenin goolii 2-0 mo'amuun Cityin jabinaa fi cimina duraan qaburraa maquu akeeke. The Citizens tapha boruu Leeds United waliin morkatu kanaan gara injifannootti deebi'aaf yoo eeggamu taphicha injifannaan qabxii 25 gara sadarkaa lammaffaatti toliqa. Taphoota biroo boruu wal fakkaataa 12tti eegalaniin Sunderland, Bournemouth, Brentford, Burnley waliin yoo taphatan galgala saalamaa fi daqiiqaa 30tti Everton, Newcastle United halkan saatii 5 irraa jalqabuun ammoo Tottenham Fulham waliin taphatu. Tottenham taphoota liigichaa sadan darban injifachuuf yoo rakkatu dilbata darbee darbii kaaba Londoniin Arsenal goolii 3-1 mo'ame. Roobii darbee Champions League'nis Paris Saint-Germainin goolii 5-3 mo'amuun yaaddoo keessa jira. Leenjisaan garichaa Thomas Frank dhiibbaa kana keessaa ba'uudhaaf morkatuuf eeggamus qormaanni garee Marco Silva Fulham irraa mudatus laayyoo ta'a jedhame kan tilmaamamu miti. Arsenal get their fourth. It's Ebe Eze's day. Premier League England torbee 13ffaan kun dilbata taphoota 5 yoo itti fufu darbii Londoniin saa 1 fi daqiiqaa 30 irraa jalqabuun Chelsea Stamford Bridgetti dursaa liigichaa Arsenal simata. Torbee 12ffaa liigichaan morkattoota isaanii kan injifatan kilaboonni lamaan Champions League Europaanis dirree isaanii irratti injifannoo cululuqaa galmeessuun walitti dhufu. Dilbata darbee darbii kaaba Londoniin morkataasaa yeroo maraa Tottenham goolii 3-1 kan injifate Arsenal Champions League Guinness Bayern Munich goolii 3-1 mo'uun garee cimaa Awurooppaa ta'uusaa mirkaneesse. Garee bal'aa qabuun miidhamaan kan hin yaaddoofne Arsenal liigichaan tapha tokko qofaa mo'amuun garaagarummaa qabxii 6 Chelsea caalee qabxii 29 gubbee liigicharra jira. Chelsean Champions League'dhaan kibxata darbee Stamford Bridgetti Barcelona goolii 3-0 mo'uun miira gaariirra jiraatus taphoota 7 Arsenal waliin taphatee injifachuu hin dandeenye. The Blues taphoota 11 darban Arsenal waliin taphateen tokko qofaa yoo injifatu Arsenal taphoota 7 injifachuun taphoota 4 qixaan goolabanii. Garuu gareen Enzo Maresca kun taphoota 3 darbaniin goolii osoo hin keessummeessiin morkattoota isaa irra aanuun cimina kilabichaa mul'isa. Dabalataan taphataa cimaan kilabichaa Cole Palmer gara dirreetti deebi'a jedhamee eegama. Dilbatuma saatii wal fakkaataa saatii 11 fi daqiiqaa 5 irraa eegaluun West Ham United, Liverpool, Nottingham, Brighton, Aston Villa, Wolves guyyaa 9tti Crystal Palace, Manchester United keessummeessu. There you go. Put Forest in front at Anfield for a second year in a row. Championin liigichaa Liverpool taphoota liigichaa 12 darban keessaa 6 mo'amuun waggoota 72 booda seenaa gadi aanaa yoo qodatu. Premier League'n torbee darbee Nottinghamin, Champions League'n ammoo kibxata darbee PSV Eindhoven mo'amuun ga'umsa gadi aanaa keessa jira. Dest en Pepe, de Amerikanen. Dest legt hem klaar voor Diewes. Ja! 4-1! Ontkurkt de champagne. PSV houdt huis in Liverpool. 4-1. Imalli bara dorgommii Liverpool biriiruu garaanatti dhidhimoo fi dhiyaattiin wal fakkaataa jedhame. Waggaa 71 booda Riikaardii gadi aanaa kan galmeesse Liverpool taphoota injifachuu qofa osoo hin taane xiinsammuu injifannootu dhabamee jedha The Athletic. Shafarroo Jaamboo.
inni shaampiyoonii Ingilaandii yeroo 20tiin wancaa Champions League Awurooppaa yeroo 6 injifachuun bidiruu guddaa deeggartoonni Liverpool abdiilee Awurooppaa waliin naanna'an mallattoo miidhagina kubbaa miilati. You will never walk alone faaruu deeggartoota Liverpool addunyaan ittiin beektuun kun garuu dhiyeenya gola Anfield hir'ateeraan bidiruutu daandii isaan eegan dhiisee karaa biraarra imala eegalee. Sadarkaa addunyaatti biyyoota garaagaraa 100 keessaa deeggartoota ifatti beekamtii kilabichaa qaban 300 kan qabu Liverpool karaa miidiyaa hawaasummaa qofaan ammoo Barcelona fi Real Madrid aanuudhaan hordoftoota miiliyoona 10 kilaba qabu. Bara 2024-25 Jurgen Klopp kilabicha gadi lakkisuu hordofee Liverpool kaapiteenii haaraa bakka buuse. Leenjisaa ga'eessa ganna 47 lammii Neezerlaandi Arne Slot osoo hin turin wancaa liigichaa deeggartoota Liverpooliif argamsiisee leenjisaa sirrii bakka Klopp bu'e ta'uu mirkaneesse. Bara 2025-26 ammoo deeggartoota Liverpool qofa osoo hin taane addunyaatu Liverpool eenyutu dura dhaabbataan tilmaame. Ganna darbe paawundii miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 ol baasuun taphattoota akka Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Frimpong garichatti dabalateera. Mohamed Salah, Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai, Virgil van Dijk dursanii muuxannoo gabbifataniiru. Ta'us imalli Liverpool akka eegan hin taaneem daandii biraarra imala eegalee. Liverpool taphoota 12 darban keessaa 9 mo'ameera. Seenaa waggaa 71 dura ture deebi'ee qooddate. Taphoota 3 darbaniin walitti aansee goolii 3 fi sanaa olii yoo mo'amu waggaa 32 booda kan jalqabaati. Erga barri 2025 seenee Liverpool taphoota 49 keessaa 13 qofaan osoo gooliin itti hin galin ba'e. Amma Liverpool Premier League Ingilaandiin taphoota 12 keessaa 6 mo'amee qabxii 11 Arsenaaliin caalame sadarkaa 12ffaarra jira. Amma Liverpool keessatti jijjiiramni dhamameera. Akka ibsaa malee bosona keessiin taphattoota kilabichaa mogolee bu'eera. Arne Slot malli dhibeera. Addunyaa irratti obsaan kan beekaman deeggartoonni Liverpool Anfield dhiisanii yeroo ba'an arguun daranuu leenjisichaaf dhiphuu hammeesseera. Maaltu ta'een garuu deebii hin arganne. The Athletic akkas jedha. Liverpool akka bidiruu galaana guddaan dhidhimuuf dhiyaateetiin humna dhabeera. Eenyiyyuu isaan sodaachuu dhiiseera. Manchester City, Nottingham Forest, PSV Eindhoven kan mo'aman ammoo kana ni mirkaneessa. Leenjisaan Liverpool hanga ammaatti taphattoota filannoo jalqabaa itti amanan hin arganne. Miirri tasgabbiis leenjisaas ta'ee taphattoota biraa sokkeera. Alexander Isak garichatti baruu dadhabeera. Ibrahima Konateen dogongoraan dabalame balbala Anfield gadi ilaalaa jira. Liverpool keessatti taphataan ga'umsa qabu hunda mul'isaa jiru Dominic Szoboszlai qofam. Kanaaf deeggartoonni Liverpool kilabichi yoom injifannootti akka deebi'u yeroo tilmaam rakkatan keessa jira jedha xiinxalichi. Akka The Athletic jedhutti Liverpool ariitiidhaan Arne Slot ni ari'a jedhamee hin eegamu. Garuu qabxii dhabuun itti fufnaan kilabicha baraaruuf murteen hin yaadamne dhufuu mala jedha. Leenjisaa qofa osoo hin taane hojii geggeessaa olaanaa Liverpool Michael Edward fi daariktera ispoortii kilabichaa Richard Hughes dhiibbaa hamaa keessa jiru. Kanaaf marii ariifachiisaa leenjisicha waliin godhu jedhamee eegama. Gama biraatiin xiinxaltoonni rakkoon guddaan Liverpool taphataa murteessaa kilabichaa irratti murtoo fudhachuudha jedhu. Mohamed Salah jedhu taphataa riikordiin kilabichaa mallatteesse Alexander Isak teessifte. Salah umrii 33 irra darbe taphachiisuun garee haaraa ijaaruuf danqaadha jedhu. Ta'us Isak carraa argateen of mul'isuu hin dandeenye. Arne Slot erga Champions League kilaboota Awurooppaatiin PSV Eindhoven mo'aman booda taphoota baay'ee walitti aansitee yoo mo'amtu dhiibban inuma hammaatam. Kilabicha injifannootti deebisuuf guyyaa hundaa humnan qabuun hojjechaa jira. Garuu teessoo koo dhabuu wanti na yaaddessu hin jiru. Hooggansi Liverpool na waliin jira jedhe. Torbee 13ffaa Premier League Ingilaandiin dirreen alala West Ham waliin kan taphatu Liverpool injifannootti deebi'ee galaanan dhidhimuu irraa baraaramaan deeggartoota Liverpooliif ciniinsuudha. La Liga Spain torbee 14ffaadhaan tapha har'aa Itaafeen Elche waliin taphatuun eegala. Boru Barcelonaan Deportivo Alaves waliin yoo taphatu dilbata dursaa liigichaa Real Madrid dirree isaan alaa Girona waliin morkata. Dinas Bashir.
Taphoonni La Liga Spain torbeen 14ffaan har'a jalqabu halkan sa'aatii 5 irraa eegalee Hetaafeen Elche waliin taphata. Kilaboonni lamaan qabxii tokko wal caalu. Gareen Jose Bordalas Jimenez leenjoo Hetaafeen barana jalqabbiin isaa gaarii ta'us taphoota liigichaa lamaan darbee mo'amee jira. Hetaafeen tapha dirree isaa irratti injifachuuf akka morkatu leenjisaan garichaa dubbataniiru. Torbee darbee Real Madrid waliin taphatee daqiiqaa dhumaa irratti goolii keessummeessuun qixaan kan xumure Elchen tapharraa kanaanis Hetaafeen qoraaf eegama. Bara darbee seegundaa keessatti sadarkaa lammaffaan xumuruun gara La Ligaatti kan guddate Elchen La Liga Spain barana irratti taphoota 3 injifachuun torbaan qixa bahee qabxii 16 sadarkaa 10 irratti argama. boru Barcelona New Camp irratti Deportivo Alaves simata. Tapha Champions League Europa torbee shanaffaan Stamford Bridge irratti goolii 3-0 Chelsea tapha mo'ame booda gara injifannootti deebuuf morkata. Leenjisaan garichaa Hansi Flick taphataan sarara gidduu Perrin sababa miidhamaatiin garichaan ala ta'uu ibsanii jiru. Fermin Lopez sababa miidhamaatiin torbee lamaaf diriirraa fagaata. Bu'aa akaadaamii Lamaasiyaa kan ta'e Fermin Lopez tapha dhibbaffaa isaa taphachuuf ture. Barcelonaan erga darbee Clasicotiin Real Madrid mo'ame booda taphoota La Liga 3 walitti aansee injifateera. Boruma gareen Diego Simone Atletico Madrid Real Oviedo waliin morkata. Mallorca Osasuna akkasuma Levante Athletic Bilbao waliin taphatu. On this match table, get things started around about 2 p.m. Dilbata dursaa liigichaa Real Madrid Reesaatiin ala Girona waliin taphata. Taphoota La Liga lamaan darbee walitti aansuun qabxii kan qooddate Real Madrid gara injifannootti deebuuf morkata. Leenjisaan Real Madrid Xavi Alonsoon tapha Champions League Europa Olympiacos mo'atan irratti sababa miidhamaatiin kan hin taphatin Antonio Rudigerii fi Dean Huijsen akka deebi'an ibsanii jiru. David Alabaan shaakala salphaa eegaluus tapha kanaaf qophii miti jedhani. Akkasuma Dani Carvajal fi Eder Militao midhama yeroo dheeraatiin garicha ala jiru. Dilbatuma Celta Vigo Espanyol, Sevilla Real Betis, Real Sociedad Villarreal waliin taphatu. One's close to this, fallen loose here, Getafe get the equaliser, Aaron Barry. Qarqabni ispoortii jimaata guyyaa fi simbiraan gaatiin turre hanga amma hordoftaniidha.